Uummanni Oromoo tokkummaan biyya eegsisuu keessatti akkasumas ammoo misooma biyyaa saffisiisuun gahee olaanaa baachaa jiru jedhan afayaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan haasaa baniinsaa yaa'ii idilee arfaffaa waggaa lammaffaa bara hojii caffee jaaffaa magaalaa Adaamaatti taa'amuu eegale irratti taasisaniini. Duula maqaa balleessii humni finxaaleeyyii aangoo karaa qaxxaamuraa qabachuu fedhan karaa seeraa fi heeraan tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamu Aadde Saadaa Abdurrahmaan kan dubbatan. Uummanni Oromoo Itoophiyaa ijaaruu tokkummaa fi birmadummaa isii eeguu keessatti shoora bakka bu'iinsa hin qabne hanga har'aatti taphachaa kan as ga'e ta'uu seenaan kan galmeessee fi hacuuccaa sirnoota dhufaa darbaa irratti fe'amaa ture qabsoo taasiseen ofirraa fonqolchuun sirna federaalizimii dhugaa obbolummaa fi sabdaneessummaa irratti bu'uureffate akka ijaaramuuf waggoottan riiformii dabarsine keessatti imalli badhaadhinaa akka milkaa'uuf adda durummaadhaan gahee isaa bahachaa kan jiru ta'uunsaa ni beekama. Haa ta'u malee yeroo ammaa humnoonni finxaaleeyyii fi daldaltoonni siyaasaa aangoo uummataa karaa qaxxaamuraan qabachuuf abjootan uummata Oromoo irratti jibbiinsaa fi hooggantoota keenya kabajaa fi birmadummaa biyya keenyaatiif gatii qaalii kafalan irratti duula maqaa balleessii taasisaa jiran caffeen Oromiyaa dhimma kana callisee kan ilaallee fi hadheeffatee kan balaaleeffatu ta'uu akkasumas qaamni dhimmi ilaalu bu'uura heeraa fi seeraatiin tarkaanfii sirreeffamaa akka fudhatuuf akeekkachiisa. Dabalataanis qonnaan bulaa waliin ta'uun hojii misoomaa hojjetameen bu'aan abdachiisaa argamaa akka jiru eeruun yeroo ammaa kana biyyi keenya qamadii gara biyya alaatti erguu eegaluun ishee agarsiistuu tokko ta'uudha kan himan. Qabeenya uumamaa qabnuu fi carraawwan jiran hundatti fayyadamne guddina biyyaa fi naannoo keenyaa mirkaneessuuf miira hin danda'amu injifannee qonnaan bulaa keenya waliin oomishtummaa dabaluu irratti xiyyeeffannee hojii qindoominaan hojjenneen bara kana naannoon keenya yeroo jalqabaatiif seenaa Itoophiyaa keessatti qamadii alaaf dhiyeessuu ishee yommuu ibsannu gammachuu guddaadhaan. Uummanni Oromoo aadaa wal gargaarsaa fi duudhaa wal bira dhaabbachuu qabuun warreen hongeen godinaalee Oromiyaa keessatti miidhamaa jiranii fi haa birmannu jedhan. Dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa addatti miseensonni caffees deeggarsa barbaachisu akka taasisanis gaafataniiru. Yeroo ammaa lammiileen keenya gammoojjii Oromiyaa keessatti hongee dheerateen miidhaan irra dhaqqabaa jiruuf dirmachuudhaan aadaa fi barsiifata eenyummaa Oromoo keenya kaleessaa har'aas deebisnee itti fufuudha. Waan ta'eefis mootummaan naannoo Oromiyaa dirqama irraa eegamu itti fufiinsaan bahachaa kan jiru ta'us deeggarsi mootummaan taasisaa jiru qofti gahaa waan hin taaneef uummanni keenya bal'aan dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa abbootiin qabeenyaa fi dhaabbileen adda addaa addatti ammoo kabajamaan miseensi caffee bakka jirtanitti sosochii uummataa uumuun gahee bakka bu'ummaa keessanii akka baattan dhaamaa. Yaa'ichaanii gabaasa raawwii qaama hojii raawwachiistuu baatiiwwan ja'an darban wixneewwan labsii adda addaa afuris akka ilaalamus kaasaniiru. Yaa'ii idilee afuraffaa waggaa lammaffaa bara hojii caffee jaaffaa gaggeessinu kanaan gabaasa raawwii hojii baatiiwwan jaha qaama raawwachiisaa bara 2015 dhiyaatu irratti karaa bilchina qabuun mari'achuun ajandaa ijoo yaa'ii kanaaf qabameedha. Gabaasa kana keessatti dhimmoonni nageenyaa, misoomaa, bulchiinsa gaarii, kenna tajaajilaa akkasumas raawwiin gama hawaasummaaf diinagdeen jiru irratti kabajamaa caffee keenya marii bilchina qabu taasisuun murtee kan dabarsu ta'a. Kana malees aangoo seera tumuu caffee kanaaf heeraan kenname bu'uura godhachuun wixineewwan labsii lafee dugdaa guddina diinagdee naannoo jiruu fi jireenya uummata keenyaa immoo bu'uura irraa ta'an irratti mariin adda addaa taasifamaa tureera.